Oduu gammachiisaa jiraattota Norway magaalaa Oslo fi naannoo ishiitiif fiilmii afaan Oromoo meeshaalee teeknooloojii abbaa ammaa ta'aniin hojjetamee qophaa'e. Ogeessonni artii hedduun irratti hirmaatanii qindaa'e. Itti deddeebi'anii olaalan kana meenifachiifne takka daawwachuu eegalan ka ija irraan buqqifanne. Gaddisiisee gammachiisee, xuuxachiisee kofalchiisee, lafaa kaasee gaddeebisee, ajaa'ibsiisee hanga dhoksisee. Seenaan isaa kan nama hawwatu, fiilmii qalbii namaa dhuunfatu. Seenaa dhugaa irratti hundaa'ee hojjetame fiilmii afaan Oromoo Michuu Haqaa jedhamu. Dur eenyummaa kee hin beektu moo? Eenyummaa maqaa ofii beekuu, uffatanii deemuu, maqaa qabaatanii lubbuun jiraachuu qofaa miti. Eenyummaan seenaa darara rooboo bara bari ittaloo akkana beekadhe qaraa salphattuu Sadaasa yookiin Nooveembar 17 Norway magaalaa Oslo galma Briin Eerooteeknalitti haala miidhagaa ta'een eebbifama. Guyyaa eebba fiilmii Michuu Haqaa kana doo'ii aadaatii fi sagantaalee hawwataa ta'an hedduun ni dhiyaatu. Weellistoonni bebbeekamoo fi jaallatamoo ta'an hedduun sirboota aadaa fi ammayyaatiin saganticha ni hawwisu ni miidhagsu. Kanaafuu hundumti keessanuu Nooveembar 17 magaalaa Oslo galma Briin Eerooteeknalitti affeeramtanii jirtu. Barreessaa fi daayirektarri fiilmii Michuu Haqaa Gammadoo Jamaa. Bashannana gaarii.